السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كبجمتوتا في دعوتوتا وردفتوتا فاميلي أوروتو ويلكم الشمار كفوني وردفتوتا كيا باك ما جرت نتي نجح فرحمن ربي كدو من قمني شمبر حاجراتو على بيا كيسا هند كيسانو أروما كوتا كلتوكو هند كيسانو نجين كيسنا كوسينين جدا egaa hordoftoota geerroon hanga maamaatiin haasa'an jajjabeessaa turtan galatooma galan keessan dachaa haa ta'u isiniin jedha. Like share godhaa harkeessaan fayyaa haa argatu. Like sharein dagatina galatooma ammallee galan keessan dachaa haa ta'u. Roon haroo taatan asumaan gara YouTube channel family Orotu dabalamuun maatii naaf ta'an jajjabeessaa jajjabeessuun keessan immoo anaaf haamilee ta'a isiniin jedha. Egaa hordoftoota kiyya like share gochuun dagatina adada YouTube kiyya sentanii video daawwattanii YouTube channel keessan sentanii family Orotu jettanii yoo barreessitan YouTube channel kiyya haaluma salphaan argachuu dandeettanii. Egaa hordoftoota kiyya namni YouTube channel qabu hundi isaatu intro video keenya jalqabaa fi dhumarra kaa'an nu barbaachisa. Egaa akkuma san aappii bareedaa ka yeroo gadi buufatulleef yeroo itti dalagulleef baay'ee nama goone jechuudha. Haaluma salphaan intro irraa dalaguu dandeenya jechuudha. Intro nama Google Chrome keessa buufatan gariin nama didaa gariin email gaafataa ishiin jedhu jechuudha. Gariin ganzaba gaafataa jechuudha. Maallaqa malee ishiin jedhu gariin. Kuni maal kafirillee ni jira, ka maallaqa illee ni jira. No ka mafrii san gadi buufannaa jechuudha. Kafirii san internetaan banneetiniin kafirii san gadi buufanne maqaa kenna maqaa suuraa yookaan logo maqaa YouTube kennaa fuuldura kaachuu barbaanne san irra kaanne intro haala salphatti hojjetuu dandeenya jechuudha. Namni YouTube channel qabu kamuu dirqama intro nu barbaachisaa jechuudha. Egaa aappiin sunillee isa kana aappiin kamii yoo jettan isa kana jechuudha. Intro video jedha. Play Store keessaa argattanii Play Store keessaa gadi buufadhaa itti fayyadama isiniin jedha. Okay, akkaataa fayyadama isaa isinitti agarsiisa. Nafaana turaa gadi buufadhaa daawunlood godhaa kafirii jedhu nama isinitti agarsiisa. Jalqabarraa hanga dhumaa nafaana yoo turtan haaluma salphaan irraa fayyadamoo taatu jechuudha. Ayyee kunoo aappiin isa kana jechuudha. Kunoo intro video jedha. Intro video jedha maqaan isaa. Story keessaa argattanii iddoo kanatti kunoo akkuma asirraa argitan kana edit jedha. Logo jedha. Logo jechuun suuraa YouTube keenyaa as kaayannaa iddoo eda'u tanatu inni suuraa keenya gaalarii keessaa fidannaa jechuudha. Iddoo kanatti immoo maqaa channel keenyaa barreessinaa. Iddoo kana jalatti immoo like share subscribe jechuu barreessinaa. Waan barbaanne dhimma video sanii barreessuu dandeenya. Ayyee ammallee barbaannu sagalee isaatiin dhiisuu dandeenya. Barbaannu immoo sagalee nashiidaa yookaan sagalee muuziqaa, sagalee raayyaa abbaa mancaa, sagalee barbaanne irra galfachuu dandeenya. As keessa iddoo add music jettu tanatu inneetiniin ka barbaanne irra hidhachuu dandeenya jechuudha. Egasii edit goonaa yoo xumurree geessin immoo bakka tanatu innee intro keenya gadi buufachuu dandeenya. Anamma fi intro kiyya dalagadheetiniin qaba isinitti argisiisaa irraa fayyadamaa isiniin jedha hordoftoota kiyya. Introon an dalagadhee introon kiyya isa kana jechuudha. Kafirii ta'e gadi buufadhe jechuudha. Isinillee kafirii ta'e kana gadi buufattanii ka barbaadan jechuudha. Gadi buufattanii maqaa keessan akkuma isiniif isiniin jedhu san iddoo da'uutu hidhanii maqaa keessan jala barreessitanii logo YouTube keessan irra kaayattan suuraa ta'e maqaan qubee barreessitan ta'e irra kaayattanii jechuudha. Haaluma salphaan intro kana intro free ta'e argachuu dandeettanii. Play Store keessaa gadi buufattanii aappii isinii agarsiisee jira. Waan isiniin galle yoo jiraate komentii jalatti na barreessaa. Play Store keessaa gadi buufattanii egasii keessa seentanii haala kanaan isinii fida. Interneeta banaa gootanii daawunlood godhattanii jechuudha. Egaa daawunlood godhattanii mee taphachiifnee ilaalla. Nama kunniin ka daawunlood godhadhe. Barbaaddu sagalee isaatiin dhiisuu dandeettanii barbaadammoo sagalee muuziqaa irratti hidhuu dandeettanii sagalee nashiidaa sagalee raayyaa abbaa mancaa akka barbaadan irra hidhatuu dandeettanii mee amma ka biraallee taphachiisee ilaala. Iddoo X tanatti hidhanii duuba deebitanii mee amma kanallee
loogoo maqaa YouTube channel keenyaa irra kaannu your channel haala kanaan irra kaachuu dandeettanii jechuudha. Yoo suuraa irra kaatu maqaa irra barreessuu barbaadan immoo iddoo kana tuqxan. Yoo jijjiiruu kabraa jijjiirtanii ilaaluu barbaadan immoo iddoo X tana tuqxanii anam iddoo X tana tuqee kana ilaala. Haala kanaan amma iddoo tana tuqaa maqaa irratti barreeffachuuf loogoo suuraa YouTube keessanii irra kaachuuf iddoo kana tuqxanii egaa hordoftoota kiyyaa irraa fayyadamaa isiniin jedha. Viidiyoon kana fakkaataa akka isinitti tolu abdii qabaa. Irraa fayyadamaa. Hedduu jira, akka maallaqaatu jira, akka firiitu jira. Isin ka firii kanneen kana gadi buufadhaa. Kunoo ani gadi buufadheetiin jira jechuudha. Ani ka firii ta'e gadi buufadheetiin jira. Isinillee gadi buufattanii akka irraa fayyadamtan abdii qabaa. Irraa fayyadamaa. Hedduu jira ka firii ta'e bifa isinitti tolu keessaa gadi buufadhaatii irraa fayyadamaa isiniin jedha. Egaa hordoftoota kiyyaa viidiyoon kiyya kana fakkaataa. Hanga viidiyoo biraatti wal deemnu nagaan tura. Assalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakaatuh. Kabajamtoota fi daawwattoota hordoftoota faamilii Orootube nagaan tura. Hanga viidiyoo biraatti walitti deebinutti